Kabajamtoota keenya ispoortiin biratti argamuun isinitti hanga xumuraatti afaan afaan isiniin jedhama. Agueroon tapha Baarseloonaan Alves waliin taphateen walqixa bahe irratti miidhamaan hospitaala galeera. Sergio Agueroon tapha gareen isaa Baarseloonaan Alves waliin taphate irratti dhukkubbii laphee isa mudateen erga rakkateen booda hospitaala galeera. Taphni kun erga Ronald Koeman ari'amee booda kan jalqabaa ta'uu isaati. Agueroon boqonnaa dura tapha keessa osoo jiruu harkaan laphee isaa qabatee kufee booda osoo gara hospitaalaatti hin geeffamin dura dirree keessatti daqiiqaa dheeraaf wal'aansi kennameeraaf. Boodarraa Baarseloonaan akka jedhetti qorannoon onnee akka taasifamuuf gara hospitaalaa geeffame jedheera. Taphataan kun erga dirree keessatti laphee isaa qabatee kufeen booda wal'aansa hatattamaa taasifameen gara hospitaalaatti geeffamuu gaggeessaan kilabichaa kan yeroo Sergi Barjuan TV La Ligaatti himeera. Waan baay'ee isinitti himuu hin danda'u. Hospitaala akka geeffamuu fi akka qorannoon taasifameef nan beeka jedheera. Taphataan lammii Arjentiinaa kun gara Barseloonaa erga deemee tapha jalqabaa isaa taasisuu isaati. Agueroon Maansiitii keessa waggoota 10 erga tureen booda kontiraata waggaa 2 Baarseloonaa waliin mallatteessuun garas deemeera. Turtii isaa Maanchestar Siitii keessatti taphoota 390 taphate irratti gooliiwwan 260 lakkoofsisuun kilabichaaf taphataa yeroo kamiyyuu gooliiwwan hedduu lakkoofsise jedhameera. Qabxiin Baarseloonaan erga Alves waliin walqixa bahee akka inni sadarkaa 9ffaa taa'u isa taasiseera. Kunis La Ligaa dura kan jiru Real Madridin qabxii 8 caalameeti. Real Madrid tapha sanbata kaleessaan Elche 2-1 injifateera. BBC Sports odeeffanneeti.